godinyaa abbaa mana godinyaa qabdi. Abbaa mana godinyaa ishii sanii walla barsiisti. Abbaa mana godinyaa ishii sanii noona walla barsiiftu bakka eega biyya alaa deemtee wajjiniin jiraannaa beetasaba keenya barsiisii. Anis dhaqee beetasaba koo barsiisee. Beetasaba koo barsiisee inni federaala ture. So Meeksikoo hojjechaa tureyyuu. Inna hoggaan barsiisu ani amma hojii kana dhiisee hojii uffaa keenya hojjechuu sila barbaannuufiyyuu kanaafiyyuu ani barachuun irra jira. Eega ati deemte ati immoo dhuftee arrafuu sirra jira. Kanaafiyyuu birrii ittiin baradhu naa ergi naan jedhee namni kuni qaalii naa seenee amma akka ammaa kanarree intinaan jennee xiqqoodhaani tole jedhee tumani birrii san ergaa fi ture. Birrii san erga baratee doktorummaadhaan eebbifamee ani maqaa nama saniitirree dha'uu nan danda'a. Boota inni itti dhalate Kuyyuudha. Daamxoo Tufaa jedhama jechuudha. Baratee gaafa ani amma bakka nan galaafan waggaa 4 Beerut hojjedhee jechuudha. Nan galaafan inni dhukkee kottuu naan jennaan hangalee galee ammarree akkasumatti walii galee biyya Kuwait deemee waggaa 2 hojjedhee birrii waggaa 1 bichaan irratti ergee birrii waggaa 1 dallaalaan ani ittiin deemee matfoo turteeyyuu narraa fudhachaa turte. Waan hin beekne jechaadha. Kanaafuu amma nan dhufaafanii dadhabee jira hojiinis naa ta'uu dideenaan bakka ishee ani nama ajjeeseti nama xiyyiitidhaan rukuteeti birrii kee kaffalee jira. Ati dhuftus ani wanna ittiin jiraattuu qabaatti malee hin beekuu naan jedhe. Akkas naan jennaan inni tole egaa jedheetuman hojii koo itti fufee akkasuma immoo ammas Kuwaitii hojjedhee hoggaan galuu. Nama kana hoggaanii bilbila irratti bilbilu hin jiru. Miini manaa sunirree hin jiru. Yeroo tasaa gaafadhu godinyaa ati beektu ture godinyaa sanii ishii fuudhetii ishii faana jiraachaa jira naan jette godinyaa namni biraa hoggaan gaafadhu jechuudha. Akkasumatti boo'ee warri kootirree akka dhiiraaf laattaa naan jedhanii hunduu na jibbanii funyaan na qabatanii akkasumatti daandiidhaan deemee cimee namumarree kadhadhee immoo biyyuma alaa sanitti deebi'ee biyya alaa sana hojjechuu jalqabee garuu beektaa biyya alaa sana hoggaan hojjedhu wanni kun mataadhaan hin baane gisdee hunda nan bu'aa waa baay'ee narra gahaa ture. Biyyummaa alaa kanatti irree gaafuma tokko of jedhee hojjedhee hin beeku jechuudha. Akkasumatti deebisee ammas immooyyuu baay'isuwee ani biyya alaa kana waggaa 10 hojjedhee hin danda'a. Birrii xiqqoo hin qaba ture iyyummaa amma immooyyuu deebisee obboleessa koo gaafannaan obboleessi koo sunis na jalaa balleessee warra kootiinis maaliif balleessitan irratti wal lollee wal dhabnee waanuma qabeenyuma kootii warri kiyya sun irree fuula natti guure. Garuu jechuudha hin danda'ama wanni hin danda'amne hin jiru. Bakkuma sanii ka'ee daadduma sanii deemee waan hundaa san ciniinnadhee gaafiniin biyya alaa waggaa meeqa hojjedhee waan an daabboo ittiin bitadhu dhabeetirree hin jira jechuudha dhugaa dubbannoo jenne. Ammas immoo deebi'ee biyya kan alaa kana dhufee hojjetadhee deebi'ee lafa bitadhee ammas achumatti mana ijaarradhee deebisee ammas biyyuma alaa kanatti deebi'ee dhufee waa baay'ee irraa barachuu dandeessaa. Keezii baay'ee irraa dubbisuu dandeessaa. Kanaafiniin nama kabajaa qabu, nama bakka cimtuudha, nama jabduudha, nama jijjiiramtuudha dhee gorsa ishee agahee indahum isheen balleessillee naan hin jenne ofuma kiyya sammuun kiyya nattaasa'e nan balleessee galatoomaa ulfaadhaa jecha siniin qabu fooqal raas Mataki ya buka just arama tu akas mek wani nati no fifi masi ko cuma wa min no ko tikabe sigala ke fata kare yero ndana baba e gala nam gala ta frachum be kun jeda lame gocci gode sum bareda tay wonna mulate bakka inu gammachu dan nu gala tan jeda
wanni jijjiirtee mul'iste sun galata qaba inni uummatumti isaatiiyyuu. Si galee har'a warroon ati gizee san balleekkisiin jedhanii diddee sun yaa rabbi tamasgeen jedhu. Bakka waan ati gootee argamte kun bareedee mul'ate atuu nama galataatidha. Innuu galata qaba waan ta'eedha. Jecha nurraan barreeffamee. Paasterummaan natti dubbatanii jiru egaa Roomi waami. Paasteriin ati beektu jettu paasteriin kun dhufee kaaneedha kun dhufee lakkoofsa koddoo fiduun beeku kun dhufee bakka deemna irraatiin jedhani kana keessa gortee waa biraan taasisachuu dhufte deemna irraa maalti galcheen jedhan kauma namni guddaan jala ameen 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 jechaa oolu silaan waa'ee gruuppii naamna isaanii hin beeku kan dhaga'u. Ilaa masi waa xiqqoo nan dubbadha dharraa namaaf kennina. Galata qunxumurre beeki galata qunxumurre galatni koo Roomii haadha manaa kooti Roomini. Kabajamii ulfaadhoo rabbi beekumsa qabdu kanarratti beekumsa siifaa dabarsu maannoo siifaa dabadu rabbi immoo dhageetti siifaa kennu hundi si dhagahan waan ati jette hundu obboloonni kee kunoo namni meeqa jala jiru hundi isaanii si dhagahaniiru jecha kee dhagahaniiru imimmaan nama baay'ee qoore masi dhugaadha nama hedduudha namni boo'u nama hedduudha namni dafqasaa dhabee boo'aa jiru. Sigade namni mana kana dhufee dhugaadha masi kun jettee waggaa lama har'aa kaatee waggaa lama kan duraa ganne qaama waggaa lama kun jettee ana jettee hojjette taanaani waggaa lama keessatti namni of jijjiira. Sin caala beekuu dhiisuun danda'a. Hojjaa biyya ormaa sin caala beekuu dhiisuun danda'a. Kanaafuu obboloota ko ani haadha mana koo kana baay'een kabaja baay'een jaaladha. Naaf jiraadhu rabbi umurii irratti siifaa dabalu. Ana nama waa meeqa qabatee deemu nama hillikii meeqa qabatee deemu anayyuu karaatti na deebiste. Dhugaadha masi ani baay'ee nama hillika baay'ee akkuma dura siin jedhe nan godha tanan nan guba tanan nan guba nan ajjeesan jedhe allaqa. Garuu ishiin immoo ana cala taatee argamte sammuu na jijjiirte yaada koo hunda jijjiirte. Sigade waa baay'een gate yani masi dhugaadha inni ishiitti dhufee waan hedduu akkuma jedhe kun hundi isaa baheeruma bakka waan biraa kanaa gaxxamame natti fakkaateera. Sigade hin deebita yoo taate nama yoo taate kun deebita bakka allaqe. Sigade naaf jiraadhu umurii irraa keessaa naaf jiraadhu kanuma sin jechuu barbaadaan rabbi beekumsa irratti beekumsa siifaa dabalu naaf galatoomi naaf jiraadhu hamaa kennan dhageessisin rabbi. Nama miidiyaa kootti na boocisuudhaaf fireen googolan masi. Dhugaa rabbi argitee Roomi rabbi waliin umurii keessan bakka gammachuu keessan yeroo hundumaa gammachuu keessan waliin teessanii gammachuu kaatanii gammachuu ilmoon keessan baratte iddoo guddaa isinii geesse gammachuu mana keessan keessa ufee jettanii aragalfattanii gammachuu waliin argadhaanii jecha hin jedhu tokkolleen qabu. Ennaa tokko mooyyoo masi firummaan keenya yookaan immoo haasomni keenya miidiyaa qofarratti kan taane ijoolleen baay'een jiru waan ta'eef namni baay'ee walitti dhiyaannu firoomni keenya gaafa biyya ormaatii galtan illee biyya keessatti illee firummaan kun akka itti fufuu kan barbaannu. Si galee innaa firummaa miidiyaa qofaa akka hin taane jechuun barbaada. Dhugaa rabbi waami yoo Roomiin dura koo galte an qaxxiladhee bakka Roomiin jirtu nan dhufaa yoommoo jechuudha. Inda'uun si Roomii waan maddee hiriyaan koo tokko siin jirti isintu jechuudha gaafan konkolaataa bitadhu yoo asirraa na danda'ame asirraa galfadhe yoo asiin danda'amne immoo Finfinnee keessa siniin qabadhee abbaa manaa kiyyaa si waliin surprise gochuun barbaadayyu. Maatii jaalalaa kana waliin jechuudha. Rabbi yaadisiifaa godhu dhugaadha. Wasin taqabbaluudhaaf yamamaadha baay'ee Finfinneerraa. Waan cimaa yaada beeki. Dhugaa rabbi waggaa meeqa waamee dhugaa atillee galatoomii ulfaadhu waan Roomii haadha manaa kan kee akka haadhaa godhattee akka obboleettii godhattee haadha manaa godhattee kabaja kennitee fi akka isheen hojjettu akka isheen jabaattu waa hundumaan cinaa dhaabbattee
bar akkuma wal jaallachuun jiru walitti bu'uun jira amma eleef gomjii walitti bu'aa walirraa fageenyi walitti nama buusuu danda'a namni walitti nama buusuu danda'a kana hundumaa walii obsitanii jijjiiramtanii argamtanii an waami siinillee baay'ee tokko galatoomi siin jahaadho ko ulfaadhu dhiirri jabaan akka kanaa kan akka kee dubartii cimsu kan akka kee dubartiif galataa kennu ammallee nuufaa baay'atu siin jaha jechan qabu waame dhugaa rabbi gufuun fuuldura keen taa'in karoorri kee yoomillee siifaa milkaa'u baatee galtu gammachuu malee gadda tokkolleen argatiin haadhu waan hundumaan milkaa'i akkasii baga rabbi immoo roomii dubartii jabduu dubartii safuu qabdu dubartii xiiqoftuu baga rabbi sii kenne waami dhugaan sitti ma nuni atis hojjetaa mootummaa ta'uu dandeessa abbaan manaa hojjetaa mootummaati usuu simbira teenye usuu mindaa keessan teenye eegganne ijoollee keenya akka barbaannetti barsiifachuu hin dandeenyu mana ijaarrachuu hin dandeenyu sinjibbinee miti ifatamee qadandeenye waami ifatamee qadandeenye usuu nu ukkubu anan mala hini madhu malee roomi engadda glukoos innarraa buqqa'e sii galte garuu ani rakkoo kiyya dhukkuba kiyya sini madhu sii gale waame qadandeenye bornuu darbaa borobbaa manaa keenya faana gammannee jiraanna jenne waame qatattaafachaa jiraachaa jirra isinis immoo jechuudha yeroo nuti aarree jiruun biyya ormaa ilmoo keenya yaanne isinii yaanne yeroo nuti nacannacamnullee atillee dandeessee saatii kana geessee fi kabajjee waan isheen hojjedhutti hojjette baay'ee tokko ani obboleettiin kan kee dhugaa rabbi gadi jedhee boquu hoo gad cabsee galatoomiin siin jahaadho ko ulfaadhu rabbi ija hamaa afuura hamaa sinirraa haa qabu waameen nama kabajamaa roomee nama kabajamtu bakka na gammachiistan ani kana dhee gammachuu akka margadheettu argadheen beeku akkasiin siin ja'a ulfaadhaa baay'ee ani dhugaa on dubbadhe waami rooman argachuudhaaf carroomadha anatu carraa argate kanatu ani haadha manaasaa ta'uu fi dhugaa rabbi anatu diltanyaadhan jedha beektaa sirriidha likanyaadha anis immoo likinan qaba garuu likin kiyyaaf kan isaa darajaa qaba ani amalan qabu keessaa yoon aare silkii cufachuu dasneedha beektaa maradhee rafuun dasneedha malsi deebisuun jaalladhu gizee hunda jecha kana isa barsiisa waan tokko abbaa manaa kooti ati akka abbaa manaa silkii cufattaasa silkii cufadhaan itin deebisu silkiin cufadhaa bakka illee rafaaju sagaleedhaan barbaadu sagalman barbaadu lamin inni bidda ta'e anoon bidda ta'e inni abbaa baasna kaamasiiti ani bishaan odoon ta'e dhaamsu bidda san odoon jalaa ushee eenyu taasa odootti deebisee eenyu taasa yaa kumaa silkii manni cufu sana yuuda danfisa roomii nagaafisa isaanii booda garuu dhiifama xamanii jedhaan waan tokko dhiifama laphee dhiifamaa qabaadhuun jedhaan inni immoo dhugaa kiyya fudhatutti dhiifama hin beeku waamin dhiifama siin godhu dhugaa kiyya san naagalche dura siin jedha amma amala san bareetinan waan ani balleechinallee bakka dhiifama balleechee jiran jedhaan isa eega inni isaas gammachiisu ta'e jechi kun sii galee eega balleechaa koo balleechaa kee amane naan jedhe maafan ishiin jennee filatti daareesse jiruu kiyyaaf jecha isaa odoon ta'in sii galee maaliif inni waataa gammadu anuun balleechine waan dhiifama jedhoo min chigiraalle waan narraa citu jira nageenyan argadha malee ciki san keechaa bahee wada salaam koo ndammee daaqaallo koo so kanaafiyyuu dhugaa rabbi natti carroomtu dhallame hawwiin biyya arabaa kana dhufee bara meeqa hawwee bawaamee tamaddasalle isarratti naa deebi'e gaaffiin kiyya bara meeqa haga barbaadde jabduullee ta'uu haga barbaadde kan barbaadetti Itoophiyaa dhaqee galu bizuu nagar kiftatii qaba ture sii galee maseetii baay'ee naa qababbanamaa naa cufamuu wadidaa beektaa kophaa ta'ee tokko garuu namni kun dhufee maal godhe baay'ee kiftatii san hunda naa daffanii naa cufee dhuffoo hin jedhe afura dheeraan baafadhe odoo biyya hin galin nan boqadhe beektaa beekee saal gabaa odoo mana hin galin odoo mana waliin hin jiraatinan boqonnaa argadhe bakka tidaar የሚባል ነገር ውስጥ ገባሁ በቃ jira miti wanti tokko ba'aan guddaan tokko sirraa ba'aa guddaa tokko narraa buusi kan ofii kiyyaa duraan kiilootti qannasee sa'a 24 assaabe yoom xumurama yoom asgaa eecha dhaqa eecha bayyadu san ofumaaf xiqqalli godhee narraa fudhate beektaa takkumallee naan hambisne bara qasi ga'ee jira assaabni ammaan achis bakka dhaabbachuu qaba kana caalaa eebbifamuun jiraaree boleettii jira kana caalaa eebbifamu kana caalaa maaltu jira roomii abbaa lama nama gizee hunda bu'uula isa qaawwa keessii guutu dhufee sii guutu yoo ati loltes lola keessanirra sii darbee yoo ati aartillee aaruu keessanirra darbee dadhabee isa aatiin qabu odoon jedhe odoo ati yaadin bakka sanitti sii ga'ee argamee
ጊዜ በቃ እዚህ ሰልስማዩ አከ ግዴታ ጎቴ ትከን ትጫለ ኤፒሰሙ እንጂ ከናፍና ተጨራቀ በመለሳ ቢት ዋቀዩ እንሞን ቤክ አከን ጆለቴኛ ፊ ኢሳጅራዱ ሞን ቤክ አማአች ኦፊክ ያውዶንቴ አከን ሲጅራዱ ኢራን ጊዜ ከመጁ አገሉቡን ኮለፈ ከነረጀ ጆለቴኛ ስዋን ጎዱ ቀምኑ በካን ጋር ረቢ ገለናጎ አማአች ሲፈንጅራ ለቻን እንጂ ረቢ ገደ አን ኢራን ለከስ ኢናን ጅራሚ ጆለራ ማፈንጀደ ካል በቃ ቢያ አረባ ታኤትነን ፎጀ ኦዶንገሌ ነቦቀዴ ማልኩት ጋፈንገሌ ሞ አባ ማና ኢሳካኒ ፊ ጀቹዳ ካን ቅሌንሰራ ወልበሬ ፊ ካን አከ ኬሰኒ እንጅራ ቶኮ ወልቂጣም ዲባ tun abbaa manaa kee qofa osoo hin taane irra akkanachuudha bakka haadha kee sii bu'aa bakka obboleessaa sii bu'aa bakka obboleettii sii bu'aa bakka waan hunda kee atoma foon kee kana baccaqxee kenniteefi simmararu foomiti inni waa xiqqishma fuula gurraachee anhuuroo fi kiyya gurraacha unaa wayya isa rakkina isaa dhagahuun ani rakkachuu naa wayya dhugaa rabbiisiin jedha Roomiyee haasaa dhufee ay Saara haasani kam jirtu hundi keessanuu nagaadha? jirra akkam nagaadha? Galata Rabbii nagumaa miti? jirra galata Waaqa. Baay'ee des nama jettanii Roomii gizee baay'ee jalataa kan dhaggeeffadhaa ture jiraanii Roomii gizee baay'ee nan dhaggeeffadhaa beektaa waamiin Waaqayyoon umrii isaanii irratti darrabii isaanii haa kennu baay'ee des nama jedhanii waa baay'ee nama barsiisanii isaan irraa barannee yoo jijjiiramuu baanne እንግዲህ kanaan booda ninja እና isaanani miidiyaan isaanii kana dhugaan jedha Waaqayyoon akkanumatti ol isaan kaasee miidiyaa guddaa ta'ee bakkee itti deemnee rakkina keenya itti himannu bakkee rakkinni keenya ifa ta'u Noa ta'uu isaanii manyaa gizee hundaa jechuudhaan karaa mataa kootitti minyuuti kootitti. Isheen irree akkuma nooyi kana hojjettee bu'aa bayii baay'ee baatee bakka kana geessee asitti mooyyuu nu akka ishirraa barannu nu godhuu keenya baay'ee tokkoon ishee kabajaa baay'ee tokkoon ishee jaaladha galatoomtu fayyaa ta'aa jiraadhadha. Ani Roomii waan dubbisuun qaba kanaaf mana keessan kanatti qoraa jedhe. maali Roomiin hin dhufti hojiirra jirti kun abbaan manaa Roomii hin jira waan waa'ee maalirraa gaafachuu barbaaddee waa'ee jaalalaa moo waa'ee lafaa moo waa'ee bakka bu'insaati? Egaa ani gisee baay'ee nan dhaggeeffadhaa irree waa'ee keessan kana anillee akkuma nama kaanii nyaatamaan ture achi keessaa bahee immoo har'a galata Waaqatii bootaan dhaabbadheetu jira. Gisee tokko ijoolleen gadda akkasitti akkanatti dhiira malee hin jiraannu jedhanii bo'an argeetanan dhiira malee jiraachuu hin danda'ama yoo cimtuu taane dhugaa bakkanani ka'ee bakkanani bahee nama oduun ta'e Waaqatu beekaa. Egaa ka mistira hunda baahanii ni matanii miidiyaa irratti beektaa irra bichaa akka namni irraa baratu namatti himan malee jechuudha.